Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijoo isaa kanaaf qabnuun isinitti hima. Jalqabarratti caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee lammaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jaaffaa gaggeessuu eegalee jira. Yaa'ichi gabaasa raawwii qaama raawwachiisaa naannichaa pirezidaantiin Oromiyaatiin dhiyaate dhaggeeffatee jira. Miseensonni caffee gaaffiiwwan haala yeroo akka rakkoo nageenya qaala'insa jireenyaa uummata qoraa jiru, rakkoo tajaajila bishaan dhugaatii, hanqina qulqullina pirojektoota, rakkoo daangaa Oromiyaa fi qubsuma seeraan alaa ilaallatan kaasanii jiru. Yaa'iin caffee gaggeeffamu irratti wixineewwan labsii garagaraa irratti ni mari'ata jaamee eegama. Waldaan wabii maccaa uummata Oromoo godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti weerara milishaa Amaaraatiin qe'ee isaa irraa buqqaafameef birmannaa taasisuuf sagantaa galii walitti qabu qopheessaa jiraachuu ibsee jira. Haleellaa ji'oota 6 dabraniif itti fufiinsaan aanaalee garagaraatti raawwatameen namoonni hedduun qe'ee isaanitti ajjeefamuu, saamamuu fi qabeenya baroota dheeraaf horatan barbadaa'uu kan ibsan hoggantoonni waldichaa uummata 100,000 lakkaa'amu kan qe'ee isaarraa buqqaafame dirreerra faca'ee jiruuf birmannaa qaama maraatu barbaachisaadha jedhanii jiru. Sagantaan galii walitti qabu bifa dhalattoota Oromoo biyyoota addunyaa garagaraa keessa jiraatan hirmaachisuun qophaa'aa jiraachuu ibsuun hunduu akka irratti hirmaatuuf waamicha dhiyeessanii jiru. Naannoo Somaalee magaalaa Boombaas jaamtutti tarkaanfii kaleessa ganama humnoonni mootummaa naannichaa uummata nagaa irratti fudhataniin hanga namoota 10 kan gahan ajjeefamuu fi hedduun madaa'uun ibsamee jira. Gochi kun yeroo hawaasni naannoo hoggansa gosaa yookaan ugaasa isaanii filachuuf walitti qabamanitti kan raawwatame ta'uu miidiyaalee fi aktiivistoonni naannichaa gabaasanii jiru. Humnoonni addaa poolisii Somaalee mootummaa naannichaatiin garasitti bobbaafame filannoo kana hin gaggeessitan jechuun kora uummataa gara hokkaraatti jijjiiree kan jedhan miidiyaalee fi aktiivistoonni naannichaa bulchiinsa Mustafee Umar jalatti uummanni mirga hoggansa gosa isaa filachuuf qabullee mulqamee jira jechuun gocha kana qeeqani. Yakka suukkanneessaa naannoo Binishaangul Gumuz gubaatti raawwatame balaaleffachuu isaanii hordofee fiinxaaleeyyii Amaaraa fi qaamolee mootummaatiin duullee irratti kan baname Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas ijoo miidiyaalee hawaasaa fi idilee ta'uu itti fufanii jiru. Viidiyoon waraanni mootummaa humni addaa poolisii naannolee fi gareen milishaa faannoo wal ta'uun dhala namaa harka duubatti hidhanii jiraatti wayita ibiddaan waadan mul'isu torbee dabre keessa ifa tahuu hordofee gochichi dheekkamsa jabaa hordofsiisuun ni yaadatama. Dhimma kana irratti yaada kan kennan Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itiyoophiyaa Abuna Maatiyaas namni jiraatti gubamuu jechuun gara jabina daangaa dabre jechuun yoo balaaleffatan qaamoleen garagaraa abbaa amantaa kana xiqqeessuu fi abaaruu irratti argamu. Gorsaa muummicha ministeeraa Daaqoon Daani'eel Kibrat yaada miidiyaa isaati jaamu irratti kennaniin isaan abbaa amantaa gosa tokko waan ta'aniif mana amantichaa hin madaalan jechuun dubbatee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmadii fi pirezidaantiin Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el bilbilaan haasa'an jechuun oduun qaamolee garagaraatiin facaafamu dhugaa akka hin taane dubbi himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa ibsani. Gaazexeessaa The Economist Tom Gardiner dabalatee aktiivistoonni fi qaamoleen garagaraa tibbana Abiy Ahmadii fi Dr. Dabratsiyoon bilbilaan waliin haasa'uu ibsuun dhimmichi akka jalqabbii marii nagaatti dhiyeessaa turani. Haa ta'u malee dhimmicha irratti deebii kan kennan dubbi himaan humnoota Tigraay Geetaachoo Raddaa Abiy Ahmadii fi Dr. Dabratsiyoon gidduutti ji'oota 18 dabraniif haasaan taasifame tokkolleen hin jiru. Odeessi deemaa jirus dubbii sobaatii jaani. Dhimmoonni burjaajii uumuu kaayyeffatan akkasii maddi isaanii mootummaa Itiyoophiyaa ta'us akeekanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin kibba Chaayinaa naannoo Gwaangis Kiijaamu keessatti balaan xiyyaaraa mudachuun dhagahame. Xiyyaarri Boeing 737 jedhamu namoota 133 qabatee osoo bararuu kan kufe yoo ta'u lakkoofsi miidhamtoota hanga ammaatti hin beekamne. Kana malees Chaayinaa kutaa baha biyyattiitti xiyyaarri MU-535 jedhamu
kumniingi irraa ka'uun gara gohangootii odoo imalaa jiru guyyoota 2 dura dhidhimuu isaatu odeeffama. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoonsaa kanaaf qabannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'ina oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa istiidiyoo keenya Hoorn irraa dabruu keessaa argattu gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafan hordofaa.